السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني جرتني في كيسني بقى جراتني. أديس ما يانك أرجيتك أنا بكا بنا بيت بكا ماني بيتامي نمتشي بكا شيء ما نبيت سوني وامي جرا وامي أتى إياتي maaliif na waamtee mana kootu dhume moo odaa gashuuta fi moo maal tahaa fi jennaani kanaan miti ganaa xiqqoo jiraa jedhee waa biraaf illee si waamee jiraa jennaan ani immoo waan manni dhumennaan na waamtee qodaatti guuruu bichaa tabee jettan see jette lakkii kanaan miti Sumayyaa baga nagaan dhuftee jedhee kan tokkoffaa intiniisi jedhee fi si waamee fi Saayidoonii fi Sumayyaa waliin akka araaramtanii fi jenna haa jetteen ba'allaa yoos jiraatee natti midafiiti jettennaan lakkinni as hin jiru anumas waame malee jedheeni yoo nas jiraate intinii kanarraan mataa koo of darbadhaa sirraantiin jette wallaahi hinnaate wallaahi ba'allaa natti mi'oos jiraatee jette namichi immoo lakkinni as hin jiru. Lakki jireenya asiin jiru dhugaa rabbiin sitti jireenya asiin jiru garuu silkiitiin yeroo hundanaa bilbilaa nu araarsi jedha araaramii Sumayyaa wajjiniinis isa wajjiniinis araaramii jedhee gaafate jennaanii hanna waamtee fi manni dhumennaan na waamtee waan na waamtee fi wayii manaatiin seeteen na waamtee fi wayii kanaaf dhugaa rabbii as jiramoo hin jiru dhugaa rabbii mee natti mi ba'allaa jetti meeqa deebiste inni immoo wal hin jiru. Ani jecha silkiitiin wajjiniin haasa'e malee inni garuu na waami jedheera natu waamuu dhiise malee inni gisa isheen si bira dhuftu na waami jedheera. Kanaafuu araaramii Sumayyaa wajjiniin isa wajjiniinis jennaani ifata manaa godhii jettee didde garuu natti hin qayyamne miti jettee gaafattee boodarra hin didde ani dhufee fi wayii manaaf hin see malee akkati asii xarabbeessa irratti argitee intinii jettuu fi inni waliin teessee waliin haasoftee waan hundaa argitu tokko miti jette inni waliin teessee injira miti egaa waliin nyaatanii wal dhuganiin ammasumattuu haala namaa baruu jechuu akkas jette hayyuu argite hayyuu jette gobaziidha jedhe hayyuu jette jennaan argite miti cinqillaatti jettee kaateeti. Irratti qabee afaan ishee irratti gobaziidha cimtuudha jette gobazii jette jedhe innaan ilaame jette haannaan wajjiniin inni xarabeessa irra wajjiniin teessee fi duubni tokko miti ati annuma waliin daqiiqama waliin teesseetti xarabeessa irra gobazii jette jajje miti jette garuu immoo inni ati xarabeessa irra waliif teessuuf inni duubni tokko miti. Duubnii fi nasitti daqiiqaa wajjiniin teessu tokko miti jette lakki cimtuudha jedheen dillee wallaahi arraba ishee irratti qabe garuu namichi natti tole wallaahi cimtuu gobazii jedhe wallaahi shumatti akkas jedhe cimtuudha gobaziidha jette isheen meeqa deebiste keessa jechuudha. Kanaafuu cinqillaatii ishee yoo isheen jettu arraba irratti qabee jechuudha nama cimtuudha jette jedheen waliin araaramaatii ifatamatii godhaatii jiraadha. Saayidoon gisee hundanaa daawalee isheen si bira dhuftu natti himi jedha. Kanaaf otoo araaramtanii jennaani indiddee natti hin qayyamiinis kana jettee namichaan achi cuftee jechuudha. Naatee garuu wallaahi iddee jirtu wallaaltee naatee jechuudha. Ammas ofii as hin jiru miti ofii as jira ofii as hin jiru miti jettee namicha meeqa deebistee keessa gaafatte namichi hin jiru bilbilaa waliin haasofna malee jedhee. Waan akka inni jiree achi dhufee okatee seetee wallaahi naatee miti baqa naateen maate lapheen wallaahi laazim lapheen intini na dhaata jette wallaahi laazim inna sirba jette na dhaate jette naasuu guddina keessa jechuudha. Waan inni namichi oskee araaramaa jedhu seete waan Saayidoon immoo namichi bira jiru seete isheen duraa dursa jechuudha. Kanaaf yoo isin araaramtanii manni sadii jira fooqii macarrashaarra nama maqaa kee dhaatee dhufee yoo isin araaramtanii mana sanaa gatii qinnaasheetiin gurgurraa maqaa keetiin jedhee jennaan deebitee hankoo san bite sana gurguree isa kana nan bitadha yoo akkas ta'e jette yoo maqaa keenyaan qinnaashii gadi ta'e maqaa kootiin gadi bu'ee yoo nuti araaramne rakkasaan gurgurama yoo ta'e
ani sasa dura bitee gurguruu hin danda'u isa gurgureen bitadha isa kanaa jette akkasinitti qal'addee muudii qabdee jechuudha. Ifata manaa godhii jettee hin diddee ani immoo amma yoomiitti ya Sumayyaa amma yoomiitti dhugaa rabbii anoo eddeeti ookattuu rabbitu beeka wallaahi laazimanna dhibde takka yemanitti asii bahee yeman gizeetiin jira jettee gizeeti yeman keessa jirtu gizee meeqa gizee 3 moo 4 joorsite achitti illee si argachuu hin dandeenye. Ammallee gara Itoophiyaa galtee gara Gondor buute Gondoritti si argachuu hin dandeenye. Goojjaman jira jette goojjama dhufee achitti si argachuu hin dandeenye. Finfinnee galtee Finfinneetti si argachuu hin dandeenye. Deebite illee ammallee diraamaati hojjettu dhugaa rabbii ani dubartiin Oromoo lakki kobboo wallaahi laazim dubartiin Oromoo akka kanaa garaan jabaattu maqaa rabbii akka kanaa garaan jabaattu wallaahi laazim akka kana garaan ishee keessa akka kanaa miti wallaahi laazim takkichumaan wallaahi afaanuma laafnaanu wallaahi garaa laafti dubartiin keenya akka kanaa miti maqaa rabbicha wallaahi akka kanaa cimtuu miti boo deebi'ee kunoo shaqqaalummaa koo birrii of harkaa fixee amma deebi'ee gara shaqqaalummaatti deebi'eera yemanitti jette qodaa fidachuu dhatte viidiyoo waraabdee gadhiiste wallaahi gizee sanatti lola akkamiiti lolli ammallee yemanirra jira lola sana dhugaasee ammallee ijoollee qabadhee gola arabaa keessa 200 ta'es 100 ta'es nan hojjedha maalan godhareette viidiyoo tokko waraabdee sobdee gadhiiste garuu kan isheen hattee fi qodaa fudhachuuf isheen jechuudha. Yeroo sanattis deebi'ee lammaffaa meeqaffaa ni Saayidoo yemanitti deebi'ee achi geesse immoo wanni Saayidoon yeban ga'uu argitu immoo ol afiishee deebite hayyuu faatiin hiitee xafaxaftee viidiyoo gadi gadhiiste jechuudha. Maaliif isheen qodaa fudhachuu dhatte malee silallee hojiif dalagaaf miti waan isheen deemteefi jechuudha. Garuu garaa cimina ishee wallaahi abbaa ijoollee ishee dhugaa rabbii na dhiba wallaahi laazim. Kanarra dhugaa afaan Oromoo nan dhagaa garuu hin deebisadhu jettee isheenu. Otoo kanarra Saayidootii wallaahi Sumayyaa otoo nagama buustee fedha keetii waliin jiraachuun inni giddiin hin jiru. Ilmoo isaa tootti agarsiiste amma bareeda ture wallaahi. Saayidoon illee amma kana booda dadhabeeraa nagee ilmoo koo yoo viidiyoo tokko waraabee ilmoo koo na agarsiisi yoo dhageessate ilmoo koo bicha na agarsiisi jedhee viidiyoo tokko waraabee gadhiiseera. Isheenis immoo viidiyoo sana argitee qaalii galtee jirti viidiyoo waraabdee wallaahi gizee tokko na agarsiisi jedheera nan agarsiisa jettee kakatteetti miidiyaa irratti akkasitti qaalii galteettiifi jechuudha. Otoo amma kanaa booda wallaahi laazim amma misa nyaatamiif otoo wal cinqanii waggaa gaane majarri kun wallaahi laazim waggaa gaane mitiira waggaa ga'uu isaaniiti. Otoo akkas wal gubanii waggaa fixuuf deemaa jiru wallaahi. Amma yoomitti ishee har'a wallaahi ishee amma kana otoo deemanii daqiiqaatti wal biraa deemanii kanaaf maal isaan wal gubuu amma yoomitti wallaahi laazim wal gubuu nagaa buustanii yoo fe'ii kee ta'e ilmoo isaatti agarsiiste yoo jireenyi siin taane isa wajjin hin jiraadhu jetti mirga keetii hin dandeessa. Amma yoomittidha. Amma wallaahi bakka fagoo deemee barbaaduyyuu Finfinnee keessa taa'ee ishee argachuu dadhabe amma wana kana wallaahi laazim Saayidoon bakka isheen galtu argachuu dadhabe. Hatta Yasuuf duubarra bu'ee barbaada wallaahi mucaan sun aarsaa guddaa kaffale Saayidoof wallaahi ilkaan irraa cabee wanti irraa cabee wallaahi laazim mucaan sun na azansiise wallaahi Yasuuf sun wallaahi laazim takka gara hayyuu takka gara Sumayyaa takka gara hayyuu. Amma isheen jirtu barbaadanii dhabanii jechuudha dhugaa rabbii. Ila Finfinnee keessatti iyyuun arganne Saayidoon akkamiyyee manitti argachuuf Goojjamitti Baardaaritti argachuuf fiigaa ture Gondoritti argachuuf fiigaa ture na dhibaa gizee tokko wallaahi. Ani na dhibe hantuu ta'ati boolla keessa galtee jiraatti moo akkamiin nam tokko bakka isheen galtuu argaa dhabaa ilmi Oromoo tokko na dhiba kanafaatii na dhiba. Ummata Oromoo tokko ta'e sila iddee isheen jirtu wal baasanii wal qorqoranii wal baasanii wallaahi. Basaasitu wallaahi otoo Oromoo ta'e yoona kana wallaahi yoona iddoo isheen jirtu qaata barame basaasituudha. Amma isheen bakka isheen kiraafattee galtullee nam tokko kan nam beeku dhibee cinqamee dadhabeetti dhiisee jechuudha. Saayidoon ammallee argachuu hin dandeenye bakka isheen jirtu jechuudha. Kanaaf miidiyaa irra kadhata ijoollee kun agarsiisi. Gizee tokkitti ijoollee kun agarsiisi jedhee ijoollee koo yaadeera jedhee ishee kadhata jechuudha. Wallaahi ani na dhibe hantuu ta'aati bishaan keessa galti ta'e
ani rabbii kanaa beeku wallaahi. Amma kana asittiin argamti gooddanyoota isaa birattiin argamti. Isaa booda bakka isheen buutuun beekan wallaahi laazim bakka isheen buutu dhabne bakka isheen buute dhabne jedhu wallaahi laazim. Ijoollee bara nagaa mucaarraa fudhate obboleessi Saayidoo nama baay'ee jiriin argamtee jirti. Gaafa sana faani arganii bakka katattalanii bakka isheen jirtu ishee baruu jechaan ture wallaahi. Amma intalli obboleessa Saayidoon haadha manaa obboleessa Saayidoo sun ishee bira jirti jechuudha. Ishee bira jirti tuubiyyuu battee laatteettii fi ishee bira isheen jirtu. Akkatti isheen immoo argatte rabbii kana haa beeku. Bilbilaan argatte ta'e hin beeku. Na bira jirti jetteetti ammallee viidiyoo irratti isheen na bira jirti jettee jirti. Saayidoon ilmoo argachuuf bakka dhabee as jaree bakka isheen jirtu dhabee abdii kutee taa'e. Akkamiin haati manaa obboleessa Saayidoo argatte bakka isheen jirtu wallaahi na dhiba kunillee. Kanaafiyyuu Sumayya har'amoo boormoo na argaa natti dhufee akkasitti atillee lubbuu kee cannaquuf nafsiyaa kee cannaquu kanarraa bilisa taate itoo ilmoo isaatti agarsiiste fe'ii keetoo jiran jiraachuun Saayidoon giddiitiin na wajjiniin jiraadhu jedhee si rukutu wallaahi fe'ii anni. Akkuma duraan jaalalli walitti siin fedheedha. Inni fe'a keetii yoo jaalala isaa jiraate ammallee ati waliin jiraachuun mirga qabda. Yoo hin barbaadu yoo jettees mirga qabda. Garuu ilmoo isaa itti agarsiistee ilmoo isaa akka argu otoo goote bareeda. Amma yoomitti lubbuu isaatti taphatta wallaahi laazim. Daangaan darbii malee wallaahi. Jechi keessa daangaa darbuunis immoo cubbuu namatti ta'a wallaahi laazim. Garuu agarsiistee jirta. An akka kee agarsiisee hin jiru. Likkii gashite wallaahi likkii gashite agarsiisteetta. Kana amma immoo sigaa kanaa boodar itti ijoollee isaa agarsiisiti nagaa buusaati waliin jiraadha. Lakki yoo hin jiraadhu jette innis fe'a keeti. Ansi orkuun jiru isa wajjin jiraachuu. Garuu ammaam nyaatan hedduu kanarra gizee hunda akka kanaa wal cannaqanii akka kanaa kirriira wal oofuun amma yoomittidha. Dhugaa rabbii wallaahi nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu amma yoomitti baqattee dandeessaa amma yoomitti dhokattee dandeessaa tokkosettu guyyaa tokko wallaahi laazim guyyaa tokko salphinaan argamuun hin nafuun ilmi namaa akka dhokattee kanatti naftu guyyaa tokko gaafa rabbi gahii jedhee salphachuu keerraa wallaahi tootti baatee ilmoo isaa agarsiistee ijoollee isaa dubbisiistee dhiistee homaa miti fe'ii keetiin inni wajjiniin jiraattee dhiistee inni fe'ii keetii akkuma rabbiin dura ganama gizee wal argitan jaalalaa walitti dhuftan sana yoo yaadde atu waliin jiraatta waan ta'u itti immoo hin dhiista ilmoo isaatti agarsiisi guyyaa tokko bakka dhokattee jirtu kana gadi ba'uun kee hin hafoon taatee fi kabajaatiin ulfinaan ilmoo isaatti agarsiisi. Atillee kabajaan gadi bahitii sana bakka atillee cinqitii kana keessaa baatee sa'aatii barbaaddee baate sa'aatii barbaaddee galta ansi orku hin jiru jechuudha. Samma na argaa yoon gadi bahee namni na argee isatti himaa inni na argaa goddanyoonni isaa na argu namni na argaa atillee cinqitii akkamii keessa jirta bari gammachuutiin jiraachaa hin jirtu dhugaa rabbii maaliif isa okachuuf jette gammachuutiin jiraataa hin jirtu atillee otoo gadi baatee otoo sodaattu tol deebitaa jechuudha. Gammachuun qabdatis isa okachuuf jette kanarra immoo tokkana dhiistanii jireenya keessan akkuma duraatti deebitee dhiistee waan irra hunda irra darbitee ilmoo isaatti agarsiistee bareedaadha. Maalumaafuu rabbiin nagaa sin jidduutti haa buusuu jenna wallaahi laazim nagaan caalu hin jiru.